Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob sadaffaa kutaa magaalaa Lidataatti eebbisuun hojii eegalchiisan. Giddugalichi gamoo abbaa darbii 7 kan qabuu fi tajaajila mootummaa adda addaa bakka tokkotti kennuun yeroo baasii fi humna qusachuu kan dandeessisu ta'uu himameera. Gaaffii hawaasni kenniinsa tajaajilaa irratti kaasaa ture bu'uura taasifachuun hojiin kenna tajaajila ammayyeessuu irratti hojjetamaa jiru bu'aa buusaa jiraachuu kantiibaa Adaanechi giddugalicha wayita eebbisan dubbataniiru. የልደታ ክፍለ ከተማና ሶስተኛው የአዲስ መሶብ አንድ ማዕከል ዲጂታል አገልግሎት tajaajilli dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob dameen kutaa magaalaa Lidataa fi inni sadaffaan bifa kanaan qindaa'ee eebbifamuun tajaajila si'ataa fi qulqulluu akka kennuuf hojii eegalchiisneerra. Mootummaan tajaajila ammayyaa'aa fi dhaqqabamaa taasisuun lammiileen tajaajila si'ataaf qulqulluu akka argataniif hojiiwwan hedduu hojjechaa jira. Tattaaffiin taasifame firii argamsiiseera. Haa ta'u malee ammallee hojii hedduutu nu hafa. Hojimaata badaan sektoraalee mootummaa tokko keessa waan jiruuf uummanni keenya tajaajila barbaadu sirnaan akkan arganneef gufuu ta'aa jiru. Kanaafis mootummaan kenniinsa tajaajilaa akka ammayyeessuuf hawaasni yeroodhaan gaafachaa tureera. Gaaffii hawaasaa bu'uura taasifachuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tajaajilli dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob akka biyyaatti hojiirra akka oolu taasifamee bu'aa qabeessas ta'eera. Akka Finfinneettis tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob kutaa magaalaa Araadaatti eegalchiisuun boolee fi kan kutaa magaalaa Lidataas itti dabaleerra. Kun hawaasa keenyaaf boqonnaa guddaadha. Yeroo dhiyoottis giddugaloonni dabalataa Addis Masoob hojii kan eegalan ta'us kantiibaa Adaanech Abeebee ibsaniiru. በዚሁ ወር ji'a kana keessaa osoo hin bahin tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob 3 dabalataan hojii ni eegalchiifna. Hanga xumura ji'a eebilaatti tajaajilli dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob kutaalee magaalaa Finfinnee keessatti akka eegalaman yeroon ibsuu gammachuu guddaadhaani. Hawaasa keenyaaf waan hin raawwanne waadaan seennu, waan eegallee ni xumurra. Uummata keenya tajaajiluuf amanamummaadhaan ni hojjenna. Hanga ammaatti giddugaloota tajaajila iddoo tokkoo Addis Masoob Finfinnee keessa jiran hunda keessatti tajaajilamtoonni 100,020 ol tajaajila argachuus eeraniiru. በቦሌ በአራዳ እንዲሁም በዋናው ማዕከል በተከፈተው አገልግሎት መስጫ ማዕከላችን ላይ tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob boolee araadaa fi waajjira muummeetti hojii eegalameen hanga ammaatti tajaajilamtoonni 120 ol tajaajila argataniiru. Tajaajilamtootni itti quufinsa tajaajilaa dijitaalaan waan guutaniif hanga ammaatti hojii hojjetameen tajaajilamtoonni 98 tajaajilatti quufuu isaanii mirkaneeffanneerra. Kanaaf tajaajila iddoo tokkoo babal'isuuf halkanii fi guyyaa hojjechuun akka nurra jirus hubanneerra. Bara dheeraaf kenniinsi tajaajilaa malaammaltummaa fi firoomaan kan xaxamee ture kan jedhan kantiibaa Adaanech kunis mootummaa fi uummata gidduutti amanamummaan akka hin jiraanne taasisaa turuu ibsanii giddugaloonni tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob rakkoolee kanneen hiikuuf jalqabbii gaarii ta'us kaasaniiru. ስለ መሶብ ዲጂታል አንድ ማዕከል አገልግሎት ስናወራ የህንጻዎቹ በጥሩ ሁኔታ መደራጀት እና ቴክኖሎጂን መጠቀማችን ብቻ አይደለም። waa'ee tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob yeroo haasofnu gamoo miidhagaa ijaaruun teeknooloojii guutuu qofaa miti. Namoonni tajaajila kennan aadaa hojii ammayyaa'e qabaachuu qabu. Kanaaf komii kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabatee ture hiikuuf dargaggoota dhaabbilee barnootaa olaanoorraa eebbifaman dorgomsiisnee leenjisuun giddugalicha keessatti teeknooloojiin wal baranii akka tajaajila kennan taasifneerra. Kun aadaa hojii haaraadha. Tajaajila si'ataa fi qulqulluu akka kennuufis nu gargaareera. Giddugalli tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob naannaa hojii mijataa kan uume iddoo kunuunsa daa'immanii kan qabu tajaajila barbaadamu kennuuf ogummaan kan leenji'anii fi eebbifamtoota haaraa yuunivarsiitii irraa dhufaniin tokkummaan kan hojjetamu ta'us ibsaniiru.